Manni ko baay'ina ubar. Lubbuun isa qabni akkanatti bareeda. Jaakettiin jaallattu jechuudha ma. Jaaladhu. Jaallattu jaakettii. Ani garuu baay'ee jaalladha. Nah, mana bosan lagi? Ay biiftuu. Ani har'a biiftuun akkumatti ishiin fiigdee galte suntu ija koo fuuldura deemaa jira baatee. Oduudha. Anti akkamitti ishiin deemne sunitti mana galte dhugaa rabbi. Innaa dhoko ofii qabatanii hoggaa ofii gadi dhiisan nama aarsaa hin beektuuti. Taam qabbaanna. Yaa waadaa. Oko. Addis lubbu. Lubbuu namaan hin jedhin guyyaa irraa siin jedhee bar hin dhaga'u kun. Isti lubbuu jechuun kun natti baree jira. Inni narraa godhuu danda'a basmaa. No lubbuu. Maalidha? Ish dhiisee bakka. Sorry biibo. Na aarsitee iyyuu an amma ganaa maalan hojii hojjedharee ani har'a conqaara nan adda daawula. Faqaarii feetu gurguddate. Sirratti qabsiisan iyyuu na aartoo xiqqoo. Ati nama qoosaatti aartudha? Nana sobdiin an jajjabeessini. Inni aartu kanan beekam. Ati ko ati sobdiin an jajjabeessin dibbiin jedhee irra jiidhee naara. Ati ko taankii uummata kanaatiif ila taankii Oromootati. Taankii dhakaa ati namni tokko jiru kun naafuu ta'e kinoo lafaan na rukuttee maal taankiin jiraadha. Hin rukutu maa jechuudha. Anti nan du'e kan gaafas. Hundi keessan koppiliinkii taap godhaaf faamilii isti 200 na galchaan. Keekii naa murmee lubbuu 200 galee keekii naa murta? Keekii wayii yaadadhe. Abshar sii murra 600 galtamti atis? Seexanni immoo guyyaa keessa iimoonatti dabalu kun maadha. Maalli qoyi iimoon? Ara nemo kana jibbe yuda geetan sikirin akkatti na dabba. Mana Koi dhaggeeffadhura geetan hin beeku. Haalo. Itu kawalte. Nagaadha. Wadolki. Nagaa tikam. Jira. Eenyudu? Narangam polo goda Oromo. Ulama jirani. Wanti is barbaade ture beektaa? Maalum na barbaadde? Akkaataa kanatti lakka na jaallattu. Lakka akkas na jaallattu uummato. Dhugaan siniin jedhani ani jaalala keessan kana yemir gaafan akkasitti ilaaluu jechuudha. Faamilii koo jechuudha. Bakka inumaayyuu daraan jaalalli keessan akka ani isiniif dabalu na gochaa jira dhugaa. Inumaayyuu shamarran mana madaamii yemir. Biiftuun illee akkasin jaalattu beektu miti shamarran mana madaamii dhugaa rabbi. Maa dhoko jaalachu ani jaalachu waan biraa ati garuu maalitti akka jaalalli keessan kun Kayaknya of qabu jedhamu tokko bari. Ara biiftuu. Ani ku jaalala isa kaasitti fakkaatee lubbu. Amma jaalaluma waa'ee jaalalaati yoo waa ibsiteelleen yoo dandeechi nama tokko sana ibsi malee waa'ee jaalala agar biyya kanaan dubbatiin amma sa'aatii kana keessatti. Bakka sireesiin taa'ate haasa'e. Ani sireesii ta'een ta'a ati haasa'e ishii. Maalaadha ko kanniisa antuuta kanniisni iddite fakkaata akkasitti immoo ta'u. Hin ta'u yaa dhuguma narraan bareedu bar sireesiin dammoo. Isa waan jedhe miti. Sireesiin narra gaafan. Yaa amma makiina ofii keetti fooftee deemta. Kamaarre. Maali dhugaa rabbi nama siin godhu guyyaa irraatiif bichaa. Ara garuu shufeera manaa qacarree lubbu. Dhaggeeffadhu amma si boordigaardi soo godhanati qumatiin kee achi jira. Daratiin kee atu boodigaardi shan fakkaata. Boodigaardi si ta'u hin jiru Dubaay keessa. Jira namni lama jira. Namni akkasitti harka qabu namni hin jiru biyya kana. Itoophiyaa keessa jira malee. Lubbu qoyi kaanatu si jejaara maatii akkana taataa. Dice kuno. Makaraadha bar. Rakkina keessa irraa. Asa ika biftu kote. Hai sila itti takka immoo ijji kee abadu. Ande
Ani ko yeroon akkasitti biiftuut sitti osinitti osoo hin taane biiftuut of agarsiisaa ture eessa turte? Silaalu qabdi turte dhiqqam? No eessa turte? Ishiin uummanni namni meeqa as jala ture miti yeroo san. Maal na laalte ani si jammar utuu si laalayyuu jettee jechuudha. Goobus. Dhaggeeffadhaan maachitti mala wayiitiin naa dhufe yoo namni suura si faana kana siin jedhan maal goota beektaa? Tobi silkii gurratti qabadhu. Akkan godhu naa dhufe yoo naayyuu malli wayii anarratti dawwalee namatti saasofsiisa. Malli wayii naa dhufe dhaggeeffadhu. Mala wayii naa dhufe ani qoosaan hin jiru. Dhaggeeffadhu. Sobeen bilbilaa gurratti qabadhee naan dezii maadha. Biiftuu akkam nagaa dhaggeeffata. Eessarta ndee dhufte Goobis. Ati ko kanaafas jaabaran kanaafan ati miskiina namaati siin jedha goobis amma imala gaarii fitti. Qoosaan hin jiru dhugaa na bira. Biiftuun qorrashii baay'ee qorra manni ko amma na toqa dhiyeessii banee waan hin jiruuf. Ummato sirriin jedhamti. Booni maama amma siifaa fiduu amma si ergu garuu turtii sa'aatii tokko booda si biraan ga'a yaa si fiduu? Yes. Sirriin jedhamti ummato. Inni kabbaadhiidhaa isiniin jedhee waan isinitti hime. Waaqatu si qaalii keessa nagalchee bara. Abshir. Hinuma dhiitte. Abshir yeenee hunda abshir ishii. Abshir. Abshir. Waaqayyo sanaatis yaa kennus jedhee rakkoon qabu. Amma akkamidha beektaa biiftuu? Amma dhugaa dubbachuuf taanaanii akkananii badhaasaallee hin dandeenyeen beektati. Inumaayyuu booda kanaan haasa'uu jalqabe malee jechuudha. Amma ayyaantummaa kana waaqan namaa kenna si galee jaalala uummata kanaa dhugaa dubbachuuf amma gaafa akkasitti bakka uummanni kanaan haasa'a. Ishi. Dhiise bakka dhiise nan dhiise. Eessatti naasa'a ree gaayis biiftuudhaaf. Yoo nuyi si jenye ofumaaf si jenye dhaggeeffadhu nuti amma laal faamiliin tiyyatu jechuudha. Galaana jechuudha. Galaanni kun immoo tokkicha gara jallateetti jallannaan namni akkanas deebisu hin jiru si galee. Faamiliin tiyyatu waan tokko namni balleesse ani badii sanarraa dubbadhee jennaan guyyaa sana miidiyaan isumaan halaqaallaqamee oola. Si galee namni waa tolcheetis immoo tola isaa sanarraa dubbadhee jennaan akkasuma miidiyaan kun halaqaallaqamee oola. So faamiliin teenya faamilii urjinaala. Faamilii kan ofii jedhan malee kan namni jedhetti namanneedha. Sanaafuu amma nuyi si jenya malee ati of hin jejin. Ati ofii keetti ani nama gaariidha sin jedhin. Mikinaatu yoo ati nama gaariidha ofiin jette nuyi immoo maal sin jenna ishee? Ittuu dabaltaniitu nama gaariidha naan jettu. Maal jenna ree gaarii sanaati fudhatte ofiin jettee bar maal jenna nuyi jecha dhabna. Numma waan haasoof nu barbaanna laa. Nuti amma uummata ajandaa barbaanna. Numma jireenya keenya keessatti ajandaan dirqama. Si galee yoo ati ajandaa teenya sana fudhatte immoo ishii jennee dabarsinee siin kennu. Qabeenya keenya ka hojii keenya. Haa? Walii galleem? Kanatti walii galuu qaba. Itti walii galleem. Akkasii uummata foloo godhaa. Amma 150 gallee deemna yoo si jammar proogiraamii kana osoo hin deemin 150 gallee deemna. Follow godhadhaa guys namni 500 sirriitti kun waadaa follow godhaa 200 galu. Manni gurbaa sitti bareedee jira. Ani yeroo marayyuu hin bareedu bar. Hundi keessan follow godhaa family. Okay, kan ergite kun kan biraati? Ishii irra deebinaa erge. Maamaraata lafumaa kaate. Maamaraata. Nuftu? Eenyuun hin dhuftu hin
godanya ወይ ረክና በር ጉበኔ ዘንጉን ወሰድኩ እኮ ነው። ከዛ ጀመር ነው ወንጀል ማለት ጎታ ደሩ መጋጃ